Duuba wanni jechuu barbaade nama gabaabatti. Isin haadha ulamaati. Isin haadha jeenaati. Isin haadha gootaati. Isin haadha doktoraati. Isin haadha nama maraataatis, hafayyaa qabuutis. Haadha hunda baadhattuuti. Kanaaf TikTok irra ol baatee hireete kaayyoo ta'e ofirraan balleessin. Asirratti fakkii tokko illee hin jiru. Asirratti nama hiikuutu jira malee asirratti nama godhu dhageenye nuti. Asirratti nama hiikuu dhageenye nuti. Kanaaf haga dandeessan jiran keessattuu haadhaa fi abbaan kee yoo lubbuudhaan jiraatan haba isin asirratti taphattan san haadhaa fi abbaan keessan mataatti gaccabsan malee mataatti waliin qabatan. Kanaaf ulfinni keessan, kabajaan teessan, sadarkaan teessan, gammachuun teessan safuun eeggamuun, kabajaan diin eeggamuun, qur'aani rabbii dhiifamuun. Firaa koo maal jetti? Ustaada keenya asirratti kamitti hin heerumne nama hundaa asirra wal fuudhu jira. Asirratti Hamzaan asumarra fuudheemi. Hamzaan akka Lailatul Qadriitti waan gartee dhibbarraa tokko argame malee namni asirratti dhufee fuudha barbaadu. Akuufaadhaan bulchiif deemu ni xiqqaata. Irra baay'ee namoonni asirratti dhugaadhaan Hamzaan asirra fuudhee Sumeyyaan takka asirratti heerumte. Ijoollee baay'ee siifna warra asirra wal fuudhee asirratti walii keesse garuu ammoo fuulleen wallahi yoo dogongorteellee nama gaariidha nama cimtuudha. Rabbiin asumarraa hiraa fi inshaallah. Laki kasih mesti online. Ustaz dua mana apa? Laki ustaz mana? Wallah anjir mah, anjir betul yang pernah ustaz ini kabar sini jalan dah. Wallah itu nafas les bacun jalan dong. Dua mana apa kan anda laga? Mama tu kan akan ke satu bisum faros gupan nana Allah terjadi tu apa dah cam. Namnya sekarang mana apa kan taram nampu doka menarik. Wallah itu kumamban. Ada apa? Kumam bulti dia tak? Bulti kan dia mana tak nak? Amat kami kaas gubah jirta. Ika, hagam takka dhugaadhaan bultiin barbaada jettee murteeffattee kana baakaati. Sagaleen ta'e jirtu. Amma deebite. Laali bultiin asirratti heerumtu sun sirraa hafuutu irra jijaaran waan si mana geeffadhu. Haati akka rabbiin jaalanne asirratti si taasisanii, si taphachiisanii, yeroo garii si dannasiisanii, si onni jaaniin noo karaa kanaan hin asirratti butuuni akka asirratti itti haasawsanii miti dubbiin lafarratti jiru. Hedduu namni asirratti wal fuudhee rabbiin waliin jiraachise malee booddeen isaanii rakkoo taateeti argamte. Naasii madaqisa. Namni osoo ati hin beene duubaa si jaalate. Dhiirti haati isa duubaa illee osoo hin beene inni ati duubaa isa jaalatti. Karaa sadarkaa safuutiin, karaa kabajaatiin, karaa haadhaa fi abbaa keetiitiin, karaa warra keetiitiin gosarraa dhalatte. Ati bineensarraa dhalanne, namarraa dhalatte, abbarraa dhalatte, haadharraa dhalatte, warra qabda. Karaa sadarkaatiin sababaa warra keetiitiin sababaa karaa sirnaatiin dhufe malee asirratti akka fedhe sitti haasawee namni asirratti haasawu tolfatee sitti haasawa. Bareeffatee sitti haasawa. Yoo fedhe barreeffateetu sitti haasawa. Maalummaa isaa maaliin beekta? Eenyummaa isaa maaliin beekta? Yoo dhugaadhaan bultii barbaadde ka imaana qabu ka rabbi sodaatu guutuudha. Gari gara biyyaa ilaa yoomaati gaboontee arbaaf distii isaanii dhiqaa oolta. Ni gaha. Ka dilaarraa dalidee yoom nyaatta? Yoom nyaatta? Yoo dhugaa isaaniin bultii horachuu barbaadde rabbiin subhaanahu wa ta'aala nama dhugaa saniin keessa isaatirraa garaarraa muratee of kannee dhiirsa rabbii sodaatu, dubartiin rabbii sodaatu, bultiin jaaradha jettee lafaa ol kaate
ربي جرين يركاسي جروحنا ليس راجع جرا ربي سبحانه وتعالى جرومو أتي أقالا ربي سبحان جالته نياتي لا نياتي لا هجم تك بولتي راف لافا خاتي جرتا هجم تك أقالا مربد أسرتي ميت صلاة الاستخارة وانجامو جرا ركعة لما صلاة ربي ولنهاسي أسرتي جيران هاسو دامي تودو أقام بولتي برباد وني أسرتي يرو أسرتي كده برفع جرا سرتي بشنن وجرا سرتي يرو وجرا حيثتو وري أسي والبطبطة إسين الرتي يرو دبرس فتاة جرا كوان كبدن إسين خاسي جريني متا غرقلچه خاسي غرتي لكي متا غرقلچته خغرتي أسي دچي في سامي غوبون إذا هالكرفو ددبه إسيني خنا يرو دبر فتاة جرا أنا ودا نقول والله شيخ मैं तो करीम फोटो या अलग बुशरा तो करीम फोटो चु जिराव ना मना गाना तो अलग से है इरे नारुफ तम्मा सवात होता आकर की जवाब दूंगा इंशाल्लाह इरे नाम बराती में करना ओको फिरा को मैं ऊपर दूंगा फिर कब दा फिरा गाफिंग का बता सिंजरू Okay, gafin kabel. Gurban di dejira she. Ustada kayaknya gafin kab. Gafat cuma dia. Ate munira gafat dulu ya. Di gafatam tu orang Saudi fakata ti. Mutuma Saudi walina wani kabda sharing kabda. Lakin kab miskina tay suwalla. Miskina gojogan tu ti. Inkab wallahi. Rabbin nama jajjawana fakata kan silado nama mutuma kisa dur jala kutre. Laki ya sheikh wallahi. Miskina rabbi tinture. Garisha, ayah Rabbi saya gargaru, Rabbi, ya bo atis kulle das dubarti denya tapi ya Rabbi ajar tanun dahu, Rabbi jirenya khana jirenya ada bisnya haji. Amin amin, me ustad kayaknya wan takkan sih mati, me kurang akan me hawas kayaknya kan wan hawas, me nak kaya padu, orang mau nak kerja tembak mak, orang mau nak kerja tegu mak tu, namanya kafe udah be, akam fe ne telaga aja, me nak kaya kurang akan sah. Nuti khas gubba kana dicit nu kana jalan neti amadu waddo ay saka mije afana maratille oson jalan nes gubba di cisu jira sheikh dage jurun ad-dunya tuni juru warra bi jaraba khaysa jurudi si to warra bi jagarte fridemi akka fi fedani jiratan sanu hangana matul fatuni beitan fakenya annama bakambu lubuti jam bakabo tiktok kana rawani nin tauf Cinki mekanik tidak bersalah, ko mekanik tidak bersalah TikTok karena nanti dari kefado umri dia butuh biar nama tanah kaisa jira, nada perlu ditenumanti, manumanti, jo tikatnya mata di jam bisa nih dalam jira, saya kada kefado sejauh mana, akan nanti setiara badina, mesara badina, madami nuer gata, full turap tingkam nuan tiga teknik kam nubidi tenja tanah jira ini kale, asgu bamati nuer gata, ilmani nuer gata, juru mekan nuer gata, masulum masila. Nutinam namni nurrotim sila namni nu masrufu ka buta karam nu jadu ka buta nama jadu jira juru tenni turu juru ulfatu sheikh ada gefado nuti tiktok kana gubarati cinki farati khasab isujra rakko farati sab isujra yade farati sab isujra namni nu walla nu wallale da gefado sheikh du garab biti sittimani ji yoro dalene manara ba kana disti di ne disti na gombi ne kalitin me shatan urbasi tanaga busi farshadi ki maskoti fi suluma qodi suluma rabui jete khaf nu goti yoro mana kayaknya kana kaysa galle muddi kare kam ne makadda jela kaynya te nyejera dagge fadu khasa asa di sa'ala man wafti khawda tiktok na gubbate ni itti voyesu jiru abdi kab diyotate abdi kab jetteti bira dabanta jiru abdi kam na kaysa jirra jiru ma tiktok na gubba kana dufani namni akamata ana mas muniru ma bakabo ana mas dagge fadu ba ustada ana mas muniru ma bakabo na makara bakabo عادي ولد تاسو وما جاتين اوكي نرابو دي عادي ولد تاسو عادي تشارس انا بس منيرا بكبو ولا نفتو بكبو خوغان تيك توك را غباتا هي فوتا تيجي نمني ما تعرف بس منيرا غرجي فنو باتي ميكانس غبا جرا خاص كواسو فيديو رابي وانا تشنا قال سي واي دانسي قران مالي قال سي والله شرب بالله شرطين رد عبو وجاتك دانسي فيديو الكيد بدي كدلكس غابي مالغو تيك توك رتي مالغو بفمان نوبستو يروتي تانا rakko harkasi qabdu tana ittihadochuudhaaf rakko harkasi qabdu tana ittiin obsuudhaaf ittiin sossobuudhaaf maal goota TikTok baratti okay
jabaa gaafii bareedana gaafatte mana kana keessa hoggaan taa'u kophaatti jaan jiraadhaan ani kophaatti jaan jiraadha mana kana keessa bugdeen galu kophaan galaasiyan kophaan jiraadha sigalteema kophaa tana hogguu taa'e ilmi namaa kuni mataan yaani waa yeruma hunda hogguu mana qullaa kana keessa galtuu dalaydee ta'u dhuftee mana qullaa kana keessa hoggaa galtu mataan ilma namaa kun buhaara barbaada jinniin taane namni osoo taa'u booda afaan oromootu wallaalee afaan biraa baafata dhaggeeffadhu TikTok kanarra gideen as bahee nama wajji haasa'u waan hin qabneef jecha TikTok kana banadhee muuziqaa kiyya banadhee achi baheeti muuziqaa dhaggeeffadhee mataa kiyya kana uummata as jiru kana arrabsuu fi kan irraa waajuunii fi kanaa deebisu cufannaa dadhabee ni rafa. Onneen as gubbatti bahuuf nama onneen humnaa hogguun gabbu'eoo dhageegaa ustaasiif hin fitaa hogguun TikTokii cufee ba'e muuziqaa hin banu muuziqaa fi TikTok walumaan hin cufa. Sambooda immoo sanga Ghafuur Rahiim rabbiini hadisa kiyya quraana keessa kaa'ateetiin ittiin rafa. Akkana naa godhire amala aadii haasuun eegsisin jiru anummaan saadeeras taasoo ati saadeeraan taasoo hin taane akkana wal gaafachaa walitti himaa haa tana jechuudha. Amma ati busootii takkaamoo manfasinqatii jennaan takkaamoo hiraar takkaa yaaddoo kana hunda amma hadisa tokko kaniin isin maxxansee jira. Rasuulli Rabbi alayhi salaam kana hunda waan beekuuf ilma namaa tokko maa yusiibul muslima je waa rakkoon takka isan tuyxu je nasabin kinkiin tokkolleen walaa wasabin dhibeen takka dhukkubni tokkolleen walaa hammin yaadni guddaalleen walaa hazanin hiraar xiqqaalleen walaa adan miidhaan xiqqoo fi guddoolleen walaa gammin yaaddoon xiqqoolleen hatta shawkata haga gartee qoreellee yaani yushaakuhaa qoreen sun tasi waraantu yoo taate laalaa qoreetillee taatu yoo ati itti obsite je illaa kaffara Allahu bihaa min khataayahu je sababaa sanii rabbiin dilii nama sanirraa dhiquu malee hin taane ja sababaa rakkoo si dhuftuuf hiraar si dhufuuf cinqi si dhufuuf amma niin hubadha akka nama biyya ambaa jirutti namni firan qabne biyya kana keessatti namni gosa hin qabne namni saba hin qabne namni jaartii hin qabne namni jaarsa hin qabne namni manaa ilmaan hin qabne dalagaa dalageetuma manatti galu hayoo manatti ol seenu gidaaru malaalu tiivu malaalu waan takka manan jirre hiraab itti banamuun daran dachaatti ta'uu danda'a. Naa gala niin hubadha. Niin hubadha. Namaaraataadhaan miti shari'a islaamaa kanaas hin hubatin aan jenne ni hubanna. Garuummoo waan gootu naas hima dhaggeeffadhu. Ati amma hiree bareedduu qabda. Sa'aatii sanirratti ruumii zuumii jira. Obboleeyyan kee dubartoota gaggaarii qur'aana barsiisan. Hadiisa barsiisan. Ha isaanii wajjin haasa'uu dandeessa. Kulleedhaan walitti bilbiltanii haasa'uu dandeessa. Kulleen biyya kee jirti hagan. Garuu rakkootii gara TikTok fiduun yoo barumsaaf ta'e yoo nama barumsa nama barsiisuuf taate namarraa barachuuf taate humaan qabu yeroo gargarii amma rakkoon jiru asirratti hin argamu. Dubartiin osoo barcaa gootu osoo qullaa teessu osoo akkanumatti haaji nabii faa wajjin ruumii walitti banaatanii walitti hamalaa yaani osoo haasawaan waan dhibbaa osoo haasawaan waan rabbii biratti bu'aan qabne muuziqaa dhaggeeffachuun kun hundinuu maali waan khaatimaa namaa balleessurraahi. Shari'aan islaamaa safuu teessanii ulfina keessanii kabajaa teessanii har'a intalli ati dhalte takka yoo TikTok irratti baatee akkuma dabbarameetiin jira sammuutu na sarbame niin rabbashame niin baxabbaxame yaadaan na guddate niin hiraare kana bosootiif irraa baasuudhaaf TikTok irratti dhufeetiin afaan kiyyaan ummataa wajji haasee mari'adhee muuziqaa dhaggeeffadhee daf ifirraa godha yoo jee suni nuti nama qur'aanaa fi hadiisa hin qabneetu akkas ta'a jennaan. Namni qur'aana qabu namni hadiisa qabu namni muuminaa wanni inni boharuun zikriidha. Zikriin tuni dhaggeeffadhu gaaf tokko rakkoo imaama tokkotti himatan aboo ilmoon dhaluu dadhabee jeen tokkommoo qabeenya rakkoon qabaa jeen tokkommoo dhukkubarraa fayyuun dadhabee jeen nama sadeen hundaafumaan laame istighfaar heddummeessi jeen oggooti amma dalagarraa fixattee maadaamii hojii mataa ol uwwistee mana galtee ishaa'ee keessa laatte mee taa'i lallalan waan akkanaa takkaa jira habbaa dhibba sadakkaatu subhaanallah alhamdulillah allahu akbar subhaanallah astaghfirullah laa ilaaha illallah kana gootee dadhabuu ni malti jidduudhaan osuma gootu hirribni si birachuu ni mala yoo kana gootee fitte booda muhaadaraa jira yuutuub irra jira gorsa adda addaa jira sheekootii adda addaa dhaggeeffachuu dandeessa obboleettii ta'e kullee tana bilbiluu dandeessa kullee si bilbiluu dandeessi
haadhaa fi abbaan isa biyya jiru sanitti bilbili osoo isaan dubbistuu hirribni si haa qabu namni ati gartee hiriyaa jaalallee faamilii keessa hedduutu jira yoo ati saganteeffatte amma ati tiktookii qabdaaf akkana goota osoo tiktookiin jiraachuu baatee maal goota dhagaafin kee amma osoo chaayinaan tiktookii dhabamsiise maal godhuu deemta kophaa kee muuziqaa dhaggeeffattee fooyyestamu moo obboleeyyan kee faamilii kee kabiyya jiran itti bilbiltee waliin haasa'u amma wasaappiin imoon gara adda addaatiin intarneetii nama dubbisuu dandeessa karaa sannii furmaata habiraa irra guddaan immoo kana hunda maaltu tuufida qalbiin ta'e yoo rabbiin achi keessa jiraate na obsa anama kun rakkoo qabdaa fi midati walumaa galattu yoo qalbii ta'e keessa rabbiin jiraate dhaggeeffadhu yoo qalbii ta'e keessa rasuulli jiraate alayhi salaatu salaam yoo qalbii ta'e keessa quraanni jiraate yoo qalbii ta'e keessa iimaanni jiraate waan biraa laalama namni tokko gisee nyaata nyaatu munira sin gaafadha eessaan nyaata gisee nyaata nyaatu Afanumaan nyaata. nyaata kana fuudhee ijaan hin nyaadha yoo nyaachuu hin danda'a No. amma rakkoon jirtu rakkoo ta'e ta qalbii ta cinqii ta hiraar ta dalagaa ta jiruu ta harkaasi qabdu tana akka nama afaan nyaachuu dhiisee ijaan nyaatu jechu maal jechuu yoo muuziqaa dhaggeeffatte qalbii ta'e tana wanni fayyaa siiqan qalbii ta'e tana hiraar wanni irraa oofu sammuu ta'e tana wanni wayyeessa zikrii rabbii qur'aana hadiisa salaata soomana khayrii waan rabbiin jaalatu hojjechuun firam kee dubbisi hiriyoota kee dubbisi umaan qabu garuu tiktok ta'e yuutub ta'e garanaan waan rabbiin hin jaalanne hojjechuudhaan hiraar san sitti sharafa malee wallahi thumma wallah hiraar san sitti sharafa malee jiruu dhibboo san sitti sharafa malee maaliif rabbiitu jaakkas ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نمني قرآن في حديث الراجل يا ربي نمني نيادت الراجل يا ربي جرينيا إبوتو إسافتها جا جرينيا حسابه وندندي أرجتو نباتا نياتي أرجتو إني أملي بيلوا أملي وافد يقولوا إتما هرارة ملي إتنجمدو جرومو قرآن في حديث يوكبت قلبي تيكيس ربي ألفني ربي قدني ربي يوجراته واني براهن دينو كتاج ستاتنا أبس والله رب الكعبة ميرا كيف أدو يزومي جرا بكا قرآن تبرسيسا بكا حديث تبرسيسا بكا دوارتي إسلام وجهاسو يتولي هدوسو جرا ورباتيس إراو جهاسو سمر باجي سمالا يعني دوارتي إسلام تا خيري رارجيسو تسيل لي غرغارتو تسيل لي غرتي سيكورسيتو تخارا خيري نتلي سمتا سيتو يدو جرا أمتا كسيلا لدو واهلا غراتو رومي أكسي فاسين سانوان دامور بعدك قالتومي شيخ والله ما سريتي أنا نقولتي وكان اللي تفايد ما يتم بيها سري نمدو قرماني أنا يفابليتي وانا تيتخانا وقوتو ساد بيها تفايد ما لنا ماركة صبامتي وان ما يسريتي هاتو قرواتي gize gari afaan tunamu bicara gize gari garte hojin teno ilma namati ilma to gurre male waan masrit waan duga jita rabbi rajala tun le rabbi haga chelchu waraka kenya le rabbi haga chelchu khondo gogora kenya nafsi yuma shaytan an to gorsi samale nutus wa islam marra fagane timiti salata kan shanin munira ne beti mo salana me ustata kenya wanta ka dubadetin dabru barbada ifa mana godi o mala man dubada waraka kayti kan ustado to kayti kana amma sheekoti saataatu warra hadiisa dhugatti gartee rasuulaa himu kanarraa mee akkuma nu gorsiisan kanaas gorsi maaliif joo jette fakkeenyaaf ilma namaa ta'ee barumsa hojii dhalatu hin jiru namni qullaa gabboo gara aadaati eeguma lafa tana gabboo rabbiin qajeelchuus qajeelche qajeellisuus jallisa rabbii yoo har'aan tana isaanii nasrii takka godhee isaan kana karaa qajeelarra kaa'ee isaan kana waa'ee diin barsiise ilmi namaa kan isaan booda jiru harka keenyaa gartee nutillee waa jallafeen hin jennu hanga kanya nuti ilmu islamaati somanne salanna badin tenya tiktok kuma kana tiktok kana leni disna irra badin mati jiru kana irra wala bato den tenya gize nama jala dakan jero homanti nama jala dakan a'udhu billah hasbunallah a'udhu billah de fota upat makana hasoita dem balage arraba kana nama daga tike fadajin yo nama gortu kana akka kay kana dufani kaysan yo arra jecha atina jette kana ban kaye ka jele takahulle ka jelte suwabe te kaptati jecha isaan nun jaan tokkotu jecha dhibba hamaa nu dubbisanuti
jecha isaan nuun jedhan tokkootiitu jecha hamaa nu dubbisa jecha hamaa nu dubbanne kun akka isaan irratti musiibaa oofu jiran qofa haa beekanii dhaggeeffadhu ilma namaa tokko quraanaa xiqqishoo karaanee jirra ilmi nuti amma nama islaamaati rabbitti amannee jirra waylu likulli lumazatin lumaza mal قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ربنا كذي ونتسلم ما بيكدو أبا فلوان فلت أمنوا دنتا خيرك دوبا إسحاق نوبا إسلام كان فوراني جلدي سودا بوان انتانا فومن تيني جلب بريسني استغفر الله سبحان الله ما رجني وان كنا أكثر رواني سنوتي درانو نجلي سجران إنسان نجلي سجران تكانو جلد دفني تكاك كنا كيسان دفني نواغور سني هذا هو كلام اللي آخر جلتوما والفادو قالتهم جرى سنين اللي جرى سنين اللي وان جنوتو جرى أكس كان ما أرى مربي ربين سيف أرى مضاف شيخا بربادو نم تكون لين بربادو ربين صح ربين بلبلت ربي سعاد الدم يا فربان هذا إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي هركسا خنا بني دير سجي مان هل كان كيست ليتوب أرارا مداف مسيء النهار دلاوا غيا خيسا دلاوا سن هل كان خيسا أرارا مداف أكاسما هركسا غيا خيسا دير سجي ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس هم قرتين أدون دوبان باتتون هاga isin duban batu teju min maghribiha haga duban sentu teju guyya khisa li rabbi subhanahu wa ta'ala adun amma sentu rabbina kasabane enyu difa mana gafatu khanni raramufja ala kulli hal namni ararama rabbi fi gabricha rabbi jiddu senu tokkole hindando obaliyan kenya shekotan maka shekotitin maka ustazotatin yaro gari ni garra shekoti hadisas quranas ni najani sadarka dubartoota badii balleessan dhiira badii balleessanii ol argamanii isaanummaanu bakkantaane seenanii gizee laaqqatanis ni qaba. Hariifummaadhaan nama gorsina jaanii daangaa rabbiillee ka cabsan ni garra. Dubartii ajnabii qullaa teessoo waliin faa taa'u bakka rabbiin hin jaalanne itti argamu ni garra kanaas. Akkasuma ammas nama gorsina jechuudhaan nama arrabsuudhaan nama loluudhaan ربيتنا ما ربي راتي شيطان ربيتنا ما مغنفتودان يونك كسيفوني نوران ايغم ربي سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه جاء يرون ما قرستان فرا وغمات بكم سرتي هنداوا قرانا في حديث رتي هنداوا حال امتا سن بيتني بفحال سن الرئيسان تججرتين إسان ياما جامله حال سنر حال اتهاماتي إسان يا مرتي إرن شيطانا في الدين جا رب رسول الله عليه الصلاة والسلام خناف كوني وني سندام يرو غري شيكوتي دوري يجرا وني سبيهو بمتا يرو غري شيكوتي بكمتي برباد افته يرو غري شيكوتي بكم سغاها انكمني كورسي تكامو لنجي أكاتا اتنما يامن كتابة بيخمالي أكاتا اتنما دبسان أكاتا اتنما يامن هم بيو ورينما شيكوتين هيدو جرا غاغاري جرا ولما ببريدا جرا غريني سي أسون جرتو فيسبوك في تيك توك بان جرتو تجرتو تربين سبحانه وتعالى برخا قولين هيدو جرا وروتك شيخ رياض وروتك غرتي انيو نرحم أستاذ حسن أستاذ إبسا شيكوتي شيخ أنور شيكوتي ججبتو هيدو جرا على كل حال خاني مي خاني سنندو أمتوتا أسرتي هدو غرساني في برسيسان خدوريين تاني خايون إساني وان برابر بعد وصون تاني قرآن وفي حديث سين برسيسو تي خنا ربي تسيام تي فرد دار خبر أمو إسن حمينية تسين فردنا خي إسن اللولو سنيس دورو إسن بدي خيسة ترقمتني نمني سن تفتي سن الرب سرة الرخ بدير راسي دورو راسي اللولو سنيس حمينية في ميت حمينية تفردنا تاني سن أمور بعد nama rantana abu baditti jirta jee sillolu hamminyatti isin fudhatina isinilleen gawwaa inteena sababa isattiin jalladhe sababa isattiin inumaa itti hammaadhe kuni rabbii biran dalagu isin rabbii subhaanahu wa ta'ala namni isin jallisuun qabu
namni isin yaadachiisa Ustaad malee Dalal, Ustaad Dalal, nuti sheekha dhugaa ni beeyna, nuti sheekha dhugaa keessaa ani Muniiraan faan sheekha dhugaa gizee ati dhuftu akkatti si dhaggeeffadha. Maaliif ati ustaada sheekha Nawaar ni dhaggeeffadha. Eenyummaa sheekha Miini biroo ni dhaggeeffadha. Raayyaa Abbaa Maccaa ni dhaggeeffadha. Ani wallahi dhugaa rabbii sheekha namni as gubbaa beeku Muniiraa shiishaa ni qabdaarra nuuqaa ni dhufaa qajuun beeka. Eeshi akkamirraa laalta. Ni qabdaarra nuuqaa qaaree jedheera haasaas ga'u. Wallahi ongi jibame rabbiin guddaan narraga. Haya as deebi'ee hadiisaan nama boojjisa. Guyyaa kana komantii mana kaanii jala dhaqeeti a'uuzu billaa maarree jee nama arrabsa. Ammoo wal beeyna waqasaman billaa sheeka mataa balleessuu miti. Haa gattaani eegaan aamina jibbeen aaminii wadaajaa jibbeetti jankaalichi gattaa sanuma jennaan nuti. akkasiiti alaa kulli haal barumsaaf ijoolleen eegaa jirti deemuun qaba nu bira amma asrii salaannee magriibni dhiyaachaa jira achi deemuun qaba isin waan isin dhabu rabbiin dubbii islaan harka baddeessanii gadi misira raafua waa takka dhaabbadha ustaaza. dhaabbadhu rabbiin sheekootirraa isin hin gaafatu rabbiin lubbuutee sanirraa isin gaafachuu ta'a. Hojii keessanirraa isin gaafachuu ta'a. Rabbiin anarraa isin gaafachuun ta'a. Hadiisa kiyya dhaggeeffachuu baatanii hadiisa sheekootii biraatti dhaggeeffachuu baatanii waan dhageessan nama jibbitanis ta'e nama jaalattanis ta'e waan afaan gaarii isaarraa beesan itti hojjettan moo ittiin hojjannee rabbi nu gaafachuu ta'a. Abbicha sanis inni isinitti hime malee hojiin isaa rabbiif isa jechuudha. Kana beeka. Osoo arra kaafirri tokko dhufee rabbi sodaadhu sin jee. Ati islaamaa maaliif hin salaanne sin jee. Atuun salaanne deem salaata natti himtaan jettuun. Aboo galatoomii. Ati illeen gaa osoo naa waliin salaatti nu waan jaaladhaa. Galatoomii jettiituma bira deemtaa jechuudha. Sheettichiis gaafa inni tokko guddaa gortee rabbi sodaadhu numa jeen. Kanaaf waniin isi dhaamu sani rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhee lubbuu teessan tana qoradhaadhaa jaa rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Yaani osoo guyyaan gartee akhiraa hawaa takka nuti yoo daleene nuuf hin fayyane osoo dhufne addunyuma tana irratti haadha qabnu. علي بن طالب مال جاء عمر بن الخطاب نفكت علي بن طالب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا لبوتي سنتنا جمع لبوتي سنتنا فرطنا وسو غيان كرماتا سنتين دفني وسو غيان فتنا سنتين دفني أمو مانتنا يفقى فدا مالين هركاك أبا خيرين هركاك أبا مو شريتون التدمات أرى غيان غنم الرأيك الكلام مالين هجدين يفقى فدا يفقى مجمع غيان همان أسون سنتين دفني خنان ندامة كلن وين دام ديتي سقطي أيه كلن كنت جرت نجيت شاكا كينيا جزارة بسياقة بدو إذا تكتك خود حدثني نو نمجالة تنراي نماغلا نو خود تغيرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.